jaarsa biyyaatiin araarsaa kan deemu. Jaarsa biyyaatiin araarsine yeroo san dhaabbata. Amma immoo yeroo ammaa kana baatee irratti mata ana baateetii fi afaara deedduu kan jiru haala durbeenuu ni miti. Jaarsoleen biyyaatis carraaqqii guddaa godhanii gargarii dhaabuu dadhabanii jiran. Yoggaa laalle dugda duubni isaadha. Diinni keessa isheenee akka walitti buunu kan godhu ta'uu isaati kan namatti mul'atu. Kana immoo qabatamaadhaan naannoon Affaaris keessa galee akkuma amma Oromoon tokko jennee araara walitti hidhamne isaa kana cimsuudhaaf walitti qabamne kana amma achitti deemanii Affaar obboleeyyan Affaar keenya sanii walitti tokkummaa keenya akka uumamu diinni nu jedduu isheenee walitti nu buusu sun jedduudha akka ba'u qabsoon guddaan akka godhamu gara keessanii hin barbaannaa. Akka durbeennu sanitti oduu ta'e sadarkaa keessa nun ga'u ture. Wallolaa wal araarsaa tuma har'aafne suni akka sani waan hin ta'iniif amma kana amma sinitti himaa jirru bara afurii ol ta'eera amma baateera walumarraa oduun kutin. Kuni baay'ee nu yaachisee waan jiruufu adaraa kan isinii jennu kana